fayyaa keessanii naga gootee alhamdulillah rabbiin galanni haa gahu har'aan ga'ee har'as waan haaraa isinii qabadhee dhufee hin jira. Wanni haaraa har'a isinii qabadhee dhufee feesbuukii iimeeliidhaan akkamitti bannaadha. Duraan dursinee iimeelii saniyyuu akkamitti banuu dandeenyaadha kan jedhu haalumaan amma gara hojiitti isin haa dabarsu. Tokkoffaa yoo iimeelii qabaattan iimeelii keessanii banantu, warri iimeelii hin qabne immoo as isii googilii jettu tana isii tana yeroo tokko ni tuqxu. Erga tuqxanii haala kanaa isinii dhufa. Erga sanii boota tana ni tuqxu. Isii waan akka suuraa namaa qabdu tana yeroo tokko ni tuqaastu. Check information check isinii godhaa karaatiin iimeelii hin qabnee fi ka qabdu. Haala kanaan nu baasa. Yeroo inni haala kanaan nu baasu amma isin create isii jettu tana yeroo tokko ni tuqna. As biratti ammoo ofii immoo daa'immanii bantanii jedha as googilii. Isa for myself jedhu kana for my children kan jedhu kan osoo hin taane for myself jedhu yeroo tokko ni tuqaasna. Erga sanii maqaa galchitanii shimee amma xaahiraa jedhu xaahir maanaa jedhu as biratti last name isa sana booda as isa next jettu sana isi as biraa mul'atu tana ni tuqxu yeroo takkaa fi next gootu. Sana booda guyyaa dhaloota keessanii galchitu. Desembar yaa guutu guyyaa 22 xiqqaatee umriin asirra galmaa'u qabu 18 ol ta'uu qaba malee 18 gad ta'uu hin qabu. 1989 godhu. Boota saala jendar boota jedhu kanatti xaar dhiira waan ta'eef an dhiiraa isa meel jedhamu kana yeroo takkaa fi isa kana irra yeroo takkaaf ni tuqa. Sana booda next jedha. Ergasii asii isin filatanii amma teemaan 874 jedha. Maanxaayir jedha. Isin yoo barbaadan jijjiirratu dandeessu. An amma maqaa kana haa jijjiiradhu. Asitti create your our gmail address kan jedhu kana isa sanitti ni tuqxu ni galchitu. Amma isin maal galchitanii akka isin barbaadanitti inni kana isinii kennan fakkeenyaaf xaayirmaan jedhee 41 haa jedhu. Sana booda yeroo takkaa fi next godha. Next gootanii sana booda password asii galchitanii nama password kiyyaa galchu. Password kiyyaa password 8 guutuu waan qabuuf dhiifama. Sana booda next jettu. Password dogongortan jedha. yeroo takkaaf next jettu. Sana booda akkana isinii baasa. Xaayirmaan
41 @gmail.com jedhee nu bahe next jennaan. Sana booda an agree isa jettu tana ishii dhumarra jirtu tana yeroo takkaaf ni tuqaastu. Check nu godhaadha. Yoo isin yoo barbaadan isi tana baruu dandeessu, yoo barbaadan cufuu dandeessu. Sana booda accept jettan as biratti ishii accept jettan yeroo takkaaf ni tuqxu. Haaluma kanaan nu bahe jecha amma. Ishii amma asumaan gara Facebook yaa deemnu. Facebook as biraa mul'atu kana yeroo takkaaf ni tuqxu. Yeroo takkaaf ni tuqxu. Erga sanii kun amma Facebook kiyya kan irra jiru. Isa sadiin asii mul'attu tana yeroo takkaaf ni tuqxu. Sana booda erga sanii booda log out godhaa kan warraa qabuuf. Yeroo takkaaf create new Facebook account jettu tana yeroo takkaaf ni tuqxu. Sana booda next jettu. Maqaa kamiin banatta ayiriimaan kan jedhu kanaan banattaa naan jedha. Jettaniini fakkeenyaaf maqaa first name fi last name irratti akka jechi jedhee baratuu barbaade isin waan barbaadan galchuu dandeessanii as biratti maqaa barbaadanii maqaa keetii fi maqaa abbaa keetii kan barbaadde galchuu dandeessa. Kanaaf xaayirumaan jedhee waan banatuu barbaaduuf next gootanii guyyaa dhaloota keessanii ni galchitu jedhiftanii. Yoo guyyaa dhaloota keessanii ka dhugaallee galchitan taate yoo ka sobaallee galchitan taate sun mirga keessanii. Sana booda next jettu yeroo takkaaf gender what your gender jedha. Saalummaa kee asii galchita dhiira ta'ee fi durba ta'ee. Anamma meelii filadha waan ta'eef meelii irra yeroo takkaaf ni tuqa. Kazaan next jedha. Sana booda asii amma bootaani enter your mobile number jedha. Sign up with the email address jedha. Isin ka mobile numberii kana dhiistanii isa kana ka jalaa kana sign up ka jedhu kana sign up with email address ka jedhu kana yeroo takkaaf ni tuqaastu. Sana booda xaayirmaaniin banatu barbaadda isin ka biraallee as biratti use different email bootaa jedhu kanatti ka biraa galchuu dandeessan. Anama isuma waan banatu barbaaduuf yes jedha. Password itti galchii jedha. Ka duratti password duratti emailii banadhe isa itti galchi amma. Ka Facebook jecha itti galcha. Fakkeenyaaf next yaa jedhamni. Sana booda yeroo takkaaf sign up jettuuni. Akkuma qawwee argatanillee sana booda yeroo takkaaf create gootanii ka abbootaan achi galchitan bootaa isa emailii keessaniiti. Password emailii keessaniiti. Nu barbaadaa jira amma. As biratti amma passwordin keessan save haa ta'u ammumaaf haa jedhu jedha. Anini isuma ammaaf jedhu kanarratti haa ta'u nootti naa'uun kan jedhu kana. Password keenyaaf emailii keenya illee akkana nu baasa. Kazaan sana booda isin okay jettu yeroo takkaaf as bira tuqxanii footoo galchi jedha. Skip bootaa jettu bootaa as bira mul'atu tana yeroo tokko ni tuqxu. Hangalchuu waan hin barbaanneef ammallee yeroo takkitti achuma skip jettuuni xaayirmaan jedhee nu baheera. Sana booda okay jechuu dandeessu nootti naa'uun jechuullee dandeessu.
login information saved jedha. Okay jettu yeroo takkaa fi sana booda haaluma kanaan nu ba'a jecha akkuma argaa jirtan kana. Barnoonni koo kaardhaa kana fakkaata. Maamilaan faamituuf jedha argamtan hundi keessanii subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Yaada qabaattan commentii naaf kenna. Waan irraa fi share gochuu hin dagatinaa. Subscribe godha.